Nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaanii maatii ta'a akkasumas mallattoo notificationii xiqqaati. Viidiyoo haaraa isin gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Warri na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii warra laayikiis sheeris warra naa gootanii hundumti keessanii hedduu galatooma. Egaa har'a kan isiniin agarsiisu laattee kaffee laattee hojjenna. Kaffee laattee egaa si'a fooliin galu foolii jechuun egaa maayinni intinaa booddee kan dhufu boona booddee kan dhufudha. Yeroo sana egaa buqqeen baay'ee hin ba'a. Buqqee sana irratti hojjenna. Isaan gooneeti isa daaknee hojjenna. Egaa buqqee akkasiitu nu barbaachisa. Egaa si'a bittanii paayi paamkiinidha. Isa sanyii isaa bittu. Isa sanyii ijoolleen haalawwiinidhaa fi maaliidhaaf isa bittanii bitamu isa guddaa isaatu hin ta'in ishee xixinnoo kan akkasii paayi paamkiin isa jedhamu isa fayyadamnee hojjenna. Buqqee yookiin dubbaaf afaan Amaariffaatiin isa fayyadamna jechuudha. Kana fakkaataa amma kana iddoo lamatti nan mura. Isa booddee egaa wal agarra. Kunooti argitanii iddoo lamatti nan mura micceen fidee akkasii isa booddee ija ishee keessa nan baasa. Ija isaa keessaa nan baasa. Egaa ija isaa kana ashaboodhaanii waadamee nyaatamuus hin danda'a. Inni baay'ee gaariidha. Ija buqqee yookiin ija dubbaa. Kunooti akka argitanitti akkas qulqulleessee ija isaa baaseen kunoon fidee amma maalan godhaa oovanii koo keessa gasheetanii oovanii koo amma 375 irratti godhee ho'isaan jira. Isa achi keessa nan gashaa jechuudha. Akkas kaa'eetanii daqiiqaa 30 fi nan bisheessaa. Kunooti erga bisheessee booddee kana fakkaataa. Irraa dugugee irraa nan baasaa jechuudha keessa isaa. Akkasani fireeshii wantan barbaadeefidha malee kuni xaasaadhaanii yookiin qorqorroodhaanii ashagamee hin gurgurama. Isas bitattanii hojjetachuu hin dandeessu. Garuu ani fireeshiin wanta fireeshiin gaariidha miti. Isa manatti hojjetame inni baay'ee gaariidha. Kanaaf hidheetanii fireeshii isaan hojjedha. Amma fooliidha miti siiziniin isaa. Kanaaf amma Starbucksii fa'aa yoo deemtanii siizinaaliidha kuni hin argattu. Pumpkin spice latte hin argattu. Yeroo sa'aatii akkasii duwwaa argama. Foolii duwwaa argama. Maaliif buqqeen kun kan ba'anii fool keessa. Kanaaf yeroo sana duwwaa argattu. Isa mana keenyatti hojjenna jechuudha. Tole egaa irraa dugugee fixeetanii amma maalan godhaa nan daaka. Isa bunatti isa shunkurtaafaatti daakanii maashinii isaatiin sirriitti nan daaka amma kriimii ta'utti.
Kunooti akka argitanitti egaa sirriitti nan daakaanii akka gaariitti nan daakaa speedii isaa itti daddabalaa nan daaka jechuudha. Kunooti amma fixeera isinittiin agarsiisa amma makkan daakee akka amma bullaa'uttiin daakee argaa baay'ee bulleessee. Kunooti ilaa maaliif aannan keessa wanta naqnuu fi achi keessa akkana mul'annee fi akkas goonee sirriitti bulleessina jechuudha. Egaa amma gara laattee biran deemaa laattee hojjechuu biran deemaa. Kunooti amma aannan kubbaayyaa 2 asan qaba. Egaa isa buqqeessa amma daakne dubbaa isa amma daakne fallaana shoorbaa 2 naqaa. Walammakaa isa booddee hawaaja kanatti naqaa. Pumpkin pie spice jedhama. Lafa grocery store keessa lafa hawaajni fa'aa gurguramu argattu. Eessagaa fallaana shaayee walakkaasaa itti naqaa. Egaa maalirraa hojjetamaa seetanii qarafaa yookiin qarafaaf jijinbila fa'aa daakamee isarraa hojjetu. Egaa baay'ee mi'eessa. Egaa fallaana shaayee walakkaasaatti naqee amma immoo maalittan dabalaa vanilla extract ittan dabalaa. Isas fallaana shaayee walakkaatti naqaa. Warra sukkaara fa'aa jaallattanii warra sukkaara yookiin damma naqachuu barbaadanii feetanii isas itti naqachuu hin dandeessu. Sukkaara malee hin dhugaa. Egaa amma sirriitti nan chochoosaa. Namaan ishee fallaana ishee hanqaaqutti rukutanii isheedhaanii sirriitti amma dafqa baasutti nan rukutaanii jechuudha. Achi booddee biraddisti irra godheetanii nan ho'isaanii maaliif dhaqeenu jalaa qabbaneessaa. Kanaaf ho'isuun nurra jira. Aannanichis firiijii keessa wanta ba'eef nani akkas godhee nan ho'isaa ibiddarra godheetanii amma gara whipping creamii deemna. Whipping creamii hojjannaa isa gararraa irratti goonaa. Laattee gararraa irratti kunooti creamii kanaa kubbaayyaa 1/4 isatti naqaa. Akkasumas sukkaara 1/4 fallaana shaayee 1/4 ishee xinnoo. Akkasumas vanilla extractis isas 1/4 isas nan godha. Isa booddee maashiniidhaanii isa maashinii hanqaaquu rukutuu maashinii kana isaanii daqiiqaa 1 yookiin daqiiqaa 2 fi akkasuma rukutaanii si akkasiin chochoosuun inniyyuu furdachaa dhufaa creamii ta'a jechuudha booddee. Egaa gara biraa immoo kan isinittiin himne buna bukkeetti danfisaan jira. Egaa buna danfisuun namatti barsiisuun narra hin jiru. Kanaaf egaa akkasumatti isinittan himaa buna bukkeedhaanii danfisaan jira. Kunooti akkas nu furdateera. Tole egaa aannan keenya si ho'eera. Kunooti amma qodaatti nan galagashaa.
buna sittan naqa kunooti kanaan hin danfise buna si amma nagawutti tannaqa namni tokko gurraacha bunni si baay'atu jallata namni tokko immoo aannan si baay'atu jallata sin akka feetanii godhadha kunooti amma nu geera kunooti whipping creaming keenyas kunooti hawaajni isa pumpkin spice isas nu barbaachisa aannan keenyaa fi buna wajjin kunooti akkas qopheera amma aannanicha yookiin bunicha nan buusa isa booddee immoo irratti immoo whipping creamii keenya gararraatti goona achimmoo sa hawaaja isa sila siniin jedhee pumpkin pie spice isa immoo gararraatti irratti firfirsina egaa kunooti gaa kana fakkaataa bunuma Starbucks ma fakkaatee manumatti qopheessini kana fakkaataa baay'ee mi'aa hin jaallattu edhena naabdadhaa yaaltu try gootu edhena yaada egaa yoo jaallattan immoo like naa godhaa share naa godhaa subscribe naa godhaa viidiyoo taanutti immoo amma wal agarrutti ulfaadhaa bye